osoo akka kiyya har'a boruun jedhu waamuma mucattii kanaayyuu dhiisee deema. Garuu gaanni waan eegale takka galmaan ga'u malee hin deemu naan jedhee jira. Aniin kun bilbilee dubbisee ni jira Sa'idoo jechuudha. Rabbi ka jazaa keessiif haa kaffalu yaa Sa'idoo yaa dhiira kiyyaa dhiira onnee sibiilaa nu boonsiteettas hin jechuu barbaada. Egaa akkuma jette beerri waa diddibattee dhuftee dirqumaan si gudeeddee borummoo nu gudeede jedhanii bakka keerraa akkasiin hambifnee of eeggannoo cimaa godhadhu. Yaa waan baay'eellee haasa'uun barbaadu bilbilaanuu sitti haasa'ee jira. Garuu sinitti fakkaatee bultuumiif maaf sagaleen taane jettanii ijoollee hedduun natti aaree nattiin aariinaa halkanii guyyaa iyyani yoo ani iyyi kiyya kun furmaata takka fidee jechuudha malee ani ijoollee magaalaa kana keessa hunda cina ni madha. Sanuu lammata irraa dahuu barbaadaa jechaa jirti amma caaltuun maaliif iyyuu Rabbi rakkoo ilmoo 5-4 siif haa kennu marraa tokkotti maal jennaree fedhii keeti kuni. Garuu immoo namoonni hedduun siif cinqamee siif quuqamee iddoo guddaa akka ati geessuutii nagaan kee akka siif deebi'uu fi hundu du'aa'ee godhaa fi baqqaanii arrabsees dadhabee loleenis dadhabee kaameeraan durattis kaameeraan boodattis gorsee dadhabee kunoo Sa'idiga akkuma yeroo baay'ee siniin jedhu ilma dhiiraa akkasii argees dhagayees hin beeku. Ishii jecha haarsaa hedduu kaffalaa iftaan deema jedha borurraan deema akkana kunoo achuma siksaa deema sababa ishiitii fi maalii fi mee haatas gabbooftu laataa jechaadha. Ishiin ani fayyaa qabaa jetti namatti deebisuun dadhabe. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabachaa. Viidiyoon maree kaleessa gadhiisee irratti komiin takka ni jira jechuudha. Bultiimiif agammaa sagalee hin taane warreen naan jettaniif waan kun bultuun beekee wajjin nyaadhee wajjin dhugee gaafa rakkina kiyyaa naa dhaabbatee mitiiti. Annama kamiifiyyuu waan badallee yaadee hin beeku yaaduus hin barbaadu. Gara fuulduraattis Rabbi amala akkasiis naan kenna. Namni waan tokko yoo godhu keerumaaf jedhee godhuu malee yookiin beekamtiif yookiin immoo jaalala namaa fi gochuu hin qabu jechuudha. Ani ijoollee Oromoo mitiiti ijoollee saba kamuu saban afaan isaa iyyuu hin beekne rakkoo isaa hin fedhu jechuudha. Namuma kam ta'eyyuu namni akka rakkatu hin fedhu. Nama na kabaje hin kabaja. Nama kabajaa kiyya narraa fuudhe immoo arrabsuus hin barbaadu gaccabsuus hin barbaadu shanyiisaas arrabsuu hin barbaadu irrumaa gora jechuudha. Akka kiyyatti akka yaada waan kootti jechuudha. Inna ammallee immoo ani dhugaa dubbatuudhaaf ijoollee hedduuf sheerillee numan godha. Koomantiin illee nama fayyada akka waan nama fayyadu natti fakkaate bakka koomantii hedduutti na arguu dandeessu. Koomantiin hin barreessaa yaadaan hin jajjabeessaa. Ijoollee liivii galtu jalallee galeen hin barreessaa fi maaliif kana godha yoo jettanii tarii isaan fayyada laata jedhee yaada. Garuu immoo yuutuubaroonni na caalanii beekamtii guddaa qabanii yaani narra ka guddoon feemasoonni hedduu jira yeman kana keessa kan ani yaani yuutuuba xiqqishuudha kiyya. Garuu ishuma xiqqoo sanaanu ani naman ani maqaa hin dhayin hin jiru naman ani cina hin dhaabbatiin hin jiru naman ani sagaleeyyuu hin ta'iif hin jira jedhee hin furadhu. Warreen akkas naan jettan gabbu'aatii viidiyoo kiyya keessa soqaatii ilaala waa'ee bultum waa'ee gaaddisee kana waan nani qaaqe gabbu'aa ilaala yoo dhabdan anuu itti haasaalfadhu sagalee ta'eeraa fi irraas dubbadheeraa iyyeerasii nama hundaaf iyyan dhugaa dubbatuudhaaf ijoollee as keessa jirtuuf aga arrabsamu tokkotti aga haadha oduun kennumoo jettanii akka isinuu na arrabsitan kana dhimma irraa haasa'a jechuudha. Maaliif tarii sagaleen kiyya kun yoo namni dhagaye isaan fayyada laata jedhee sammuu kiyyatti waan fudhee ofii kiyya of amansiisee ni hojjedha irraa qaaqa jechuudha. Garuu ijoolleen tokko yuutuuba keerratti waan bultum oguu qaaqxuu hin agarree naan jedhanii viidiyoon kalee maree gadhiise irratti egaa har'allee immoo gadhiisee jira. Bultum isinillee argitanii jirtu. Haadha manaansaa dhugaadha jalaa dhufkamtee bakka jirtu hin beekamtu. Namoonni tokko immoo ofii hin fedhu jettee mana ishiitii gaaddiseetti cuftee baatee jettanii cuftee baatee fi ishiin dirqamaan baateef ofii ishiitiif baatee yookiin nama dirqisiisee waan ni beeknu tokko hin jiru. Rabbumaaf ishiin walitti beekaa jechuudha. Amma asirratti immoo maal jechuu barbaade bultumillee osoo tarkaanfiif hin ariifatiin osoo tasgabbaa'ee
waan tokko furmaata godhee jechuu barbaade jechuudha. Egaa bultuumi fillee maan bilbilee lakkoofsisa YouTube irra jira naan jettanii jirtu argee jira isa. Inni kan achirra jiru sun yeroo baay'ee yoon bilbilu biizii jedha malee bilbilli numa waamu yoo akka waamu ta'ellee narra cufama. Kanaafiyyuu ani immoo akkam gochuu danda'a bilbila isaa tarii namni bilbila biraa ni qabdan jiraattanii laata. Ijoolleen biyya kanaa keessatti ijoollee Yemen keessa jirtan Yemeniin alas taate yookiin naman itti haasa'u hin dhamamu jedhee kana dubbadhe malee kan YouTube irras argee jira isiniin jechuu barbaada gabaabumatti. Egaa bultuun akkuma isiniin jedhe abbaa ilmaati, abbaa maatiiti, haadha manaa qaba, shanyii ni qaba, gosa ni qaba. Mucaa kana dogoggorsiisuuf deemaa jiranii jechuudha. Kuni eessumaa ka'e yoo jettan dursisaayyuu sin hunduu quba qabdanii haadha gaaddisee irraa ka'e jechuudha. Ilmoo ishee amata meeqa gattee amma haadha jetteetti dhuftee sanuuni azabde malee waan gooteef takka hin qabdu ani haadha. Akka inni akkanatti illee ishii miidhus hin barbaadu garuu ishiif illee ergaa ta'aa laata viidiyoon kiyya kun yoo ishii qaqqabe jedheeni haadha gaaddisee jechuudha. Haadha mitiiti kan shaaraa irratti yaani kan aluma kana fuutanii guddiftanu ilmoon sareetu numa nama mararti ilmoo namaa miti. Ishiin garuu dursa ka kennite maallaqaaf isaa taatu maaliif isaa taatu sababbii ishiiti kun guutuun kan as ga'ee jechuudha. Mucattiin kun immoo irra laaluu hin dandeenyu haadha ishii dhaltee biyaansi yaanii baatii sagaluu garaatti nama baatuun dararaa sanii beektanii ijoolleen ilmoo argattanii ogguu garaa qabdan akkam akka taatan isiniin kun quba qabdanii jechuudha. Cinqii baay'eedhaanii wanti kun as ka ga'u namni kun ka guddatee agamma jirru kana geenyuttu cinqii hedduutu darbaa jechuudha waan ni haadha. Garuu akkuma beekamu dhalte haagattu ishiin haa guddiftu ani waan beeku takka hin jiru magaalaa kana keessattuu dhokattee amata meeqaaf reefumas baatee egaa deebi'ee maal jechuu barbaade amma haati gaaddisee kan ishiin fiddedha. Kana aga kanaan isaan ga'e akka kiyyaattani haadha gaaddisee fi namticha akkana ijoollee azabu sana osoo qixaatii isaaniif kennamuu danda'u kennite dasneedha jechuudha bultumii. Ijoollittii lamaan kana garuu osoo dhiiftee jedhani keessattuu mucattiin minyoon sun hedduu garaa nama nyaatti akka waan sammuun tuqameetii dubbadhee jira kaleellee. Sammuun sirrii natti hin fakkaanne hunduma isaanii rabbiin haa gargaaru rabbiin haa fayyisu ka dhibames kan jallates rabbi haa deebisu jechuu barbaada. Kanuma kunoo sagalee namaaf ta'uun ani ol ba'eenuma iyya yoo isaaniif furmaata ta'e itti dhaqee garuu immoo isaan ni gargaara jechuun hin sodaadha. Ofii kiyyaaf ijoollee kiyyaaf jechuudha. Asumaan immoo Sa'idoo warreen nagaafataa turtan kunoo har'a Sa'idoon illee asinii ba'ee jira. Uma jira nagaa isaati. Alhamdulillah garuu ka du'aa godhaa fi rabbiin magaalaa azabamaa kana keessa magaalaa siiriin guutame keessa nagaan isaa si haa baasu jechuu barbaada. Itti deebi'ee immoo Wayzaroo Caaltuu ga'anii akkuma kaleellee siniin jedhedha. Fayyaadha fayyaa miti jechuun nama dhiba yaani karaa tokko yoo laaltan nama fayyaa fakkaatti ofuma doofummuma ishii sana laata jedha. Karaa tokko guyyaa immoo siiruma sana laata jedha ani fayyaa qaba namaan jetti nama maraanu. Egaa mee daa'ima ishii kana warri daa'imatti kenninaa jettanii ammallee gammachuudhaan as baatanii haasoftan Sa'idoo kana mee daa'imtitti agashiin fayyitu osoo itti kennamuu baatee warreen jettanis koomantiin naa barreessaa maaliifiyyuu kun deebistee daa'ima itti kenniti jechuudha namtitti sheedhana sanatti. Amma sirraa fudhatu ka jedhani yaaddoon kiyyaa garuu immoo rabbiin ishii isaa fayyisu sheekatti fidaa warri nu daran itti dhiyaattanii anaan namni baay'een deeminaan jettanii jirtanii kanaan durallee har'allee borullee deemii cina dhaabbadhu naan jettan ani achi deemuu hin barbaadu. Ijoolleen takka immoo hin jirtanii taa'e gadi ijoollee kee guddifadhu naannoo isaan jiranitti hin kalaayini yoo dandeesse sagalee ta'eef naan jettanii dhugaa keessan anuu ittiin kalaa'u galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ani ka waan Caaltuu kana maraattuudha siiriidhaan dhamaatee akkanan hin jenne hajjuma kana jetti ishiin waan hajjii kana lafa hin keessu mee siiriidhaan dhugaadhaan yoo dhamaate mee akka kiyya kanatti yoo yaaddan jechuudhaan yaada kiyya kun yaada kiyya keessanillee dirqiidhaan akka yaada kiyyaa ta'u jechuu kiyya son ta'e
namtittiin beekan ishii dhamaasuu sanuu lammata irraa dahuu barbaadaa jechaa jirti amma caaltuun maaliif iyyuu rabbi rakkoo ilmoo 5-4 siifaa kennu marraa tokkotti maal jennare fedhii keeti kuni garuummoo namoonni hedduun siif cinqamee siif quuqamee iddoo guddaa akka ati geessuutii nagaan kee akka siif deebi'uu fi hundu du'aa'ee godhaa fi baqqaanii arrabsees dadhabee loleenis dadhabee kaameeraan durattis kaameeraan boodattis gorsee dadhabee kunoo Sa'idigaa akkuma yeroo baay'ee siniin jedhu ilma dhiiraa akkasii argees dhagayees hin beeku ishii jecha haarsaa hedduu kaffalaa iftaan deema jedha borurraan deema akkana kunoo achuma siksaa deema sababa ishiitii fi maalii fi mee haatas gabbooftu laataa jechaadha ishiin ani fayyaa qaba jetti namatti deebisuun dadhabdu egaa namni immoo maraataadhas akkan jenne uffattee deemti ni hojjetattee galtii mana rabaati ani waan isaanaaf galaan jiru anaaf iyyuu kun gaaffii guddaadha jechuudha ani seeriin dhamaasa jechuufis egaa akkuma siniin jedhadha hajjii jetti yaanni ishiitu hajjii malee yaada daa'imaa miti namtittiin kun immoo daa'ima ishiirra kan ishiin feetu hajjiidha dhugaa dubbatuudhaa fi kunoo akka meeshaa isaa hunda fudhattutti meeshaa isaa jechuun yuutuuba isaa telefoona isaa akkaawuntii hunda jijjiirtee ishii fayyadamaa jira akkaawuntuma kanallee irraa fudhatuu hin dandeenye caaltuun gaafa dura maaliif yoo jettan yuutuuba kana caaltuu fi hajjiitu guddisee asii maan gahee waan fedhes ta'u sanas ta'e kanas hedduu nama dhiba wanti magaalaa keenya keessa deemaa jiru jechuudha koomantiin tokkos na kolfisiisa yoo dandeesse waan koo abdiin akka dubartoota oomishu gargaarii naan jettanii in kolfa malee maal jedhare ka abdii segaanii wallahi lachuu quraana fedhu nama fayyaa hin qabnedha caaltuuf innillee tokkuma anaa fi waan ittiin tan hin dhagaanii yookiin of hin danda'anii egaa akkuma argaa jirtan magartuun intala haarawaa sana bakka buuftee ishiin zor jettee jirti ishii argaan jiru samuuna waan ishiin taatellee ani hin beeku rabbi gaa akkuma jalaan badaa jiran isaanaa balleessuu jechuu barbaada akka mana amantaatti mana sheexanaa ijaarratanii akkanatti itti salaataa oolanii jechuudha namni rabbi isaa dhiisee sheexanatti salaataa auzubillahi min sheexanir rajiim wanti magaalaa kana hedduu nama sodaachisa garuu immoo namni amantaa ofitti cimnaan wanti takkallee nama hin tuqu rabbi wajjin abbaan humti gaa of eeguudha isiniin jechuu barbaada jaartii hajjii yoo taate mana arabaa galteellee dalagaan dalagdu akkanuma maallaqa arabni itti kenniti jechuudha maaliif iyyuu siiriishii sanaan yeroo ofis taatu ni fayyadamti inshallah biiznillah bakki amantaa isaaniis kunis immoo ni fashalaa bakka mootummaa hingaa rabbiin isaan salphisa jedheen abdii godhadha jechuudhani maaliif iyyuu namni qulqulluun yoomiyyuu mu'ataadha mucattiin caaltuun kun gowwummaa ishii malee dhara hin qabdu miskiinadha namaaf nama gaariidha namaaf nama yaaddudha nama cina nama dhaabbattudha malee nama siirii fi sharriidhaan deemtu miti akkattuu ilaaltanii ni beektu nu ka caaltuu lollee ka caaltuu ifannee ka caaltuutti akkana iyyinuuf hundi keessan anallee dabalatee isinii kanallee dabalatee akka ishiin jajjaba taate namtittiirra aantuuf malee jibbaashii namni qabu tokko hin jiru dhugaa dubbatuudhaaf ijoolleen hedduun saatii ishiin yaani viidiyoo gadhiistu akkana ariifatee eeggatu nama hedduutu jira jechuudha kanaafiyyuu caaltuu keenya sigaa rabbi aqlii ishiitti haa deebisu warra maraates fayyaa isaaniitti haa deebisu wanti magaalaa kana jedhamee himamu tokko hin jiru egaa anaanis immoo warreen na kumattan warreen natti aartan dhiifama naaf godha isiniin jechuu barbaada wallahi nama kamuu nasaduu nama kamuu cinaa dhaabbadha namuma kam bakka gurraachuma haa ta'u malee nama cinaniin dhaabbadhanii wallahi isiniin garuu isinitti fakkaate bultuumiif maaf sagaleen taane jettanii ijoollee hedduun natti aare nattiin aarina halkanii guyyaa iyyani yoo ani iyyi kiyya kun furmaata takka fidee jechuudha malee ani ijoollee magaalaa kana keessa hunda cinanima dhaabbadha egaa akkuma isiniin jedhe nama kana gargaaree jedhee bahee kaameeraa dhaabbadhee yookiin akkana iyyaa ooluun dirqama kiyyaa miti namni tokko waan tokko ka godhu jazaa fi rabbi jazaa nama hundaayyuu keerii dalagu haa deebisu rabbiin immoo sa'idoo kana magaalaa kana keessa nagaan isa haa baasu jedhaati du'aa'ii godhaa fi jechuu barbaada ijoollee isaatti rabbi nagaan walitti haa deebisu jireenya isaa bittinnaa'ee jira jireenya isaa bittinnaa'e sana rabbi walitti haa deebisu jedha du'aa'ii godhaa fi jechuudha kanuma waan inni jedhu
osoo akka kiyya har'a boruun jedhu waama mucattii kanaayyuu dhiisee deema garuu gaanni waan eegale takka galmaan ga'u malee hin deemu naan jedhee jira. Aniin kunuu bilbilee dubbisee ni jira Sa'idoo jechuudha. Rabbi ka jazaa keessiif haa kaffalu yaa Sa'idoo yaa dhiira kiyyaa dhiira onnee sibiilaa nu boonsite tasiin jechuu barbaada. Egaa akkuma jette beerri waa diddibattee dhuftee dirqumaan si gudeeddee borummoo nu gudeede jedhanii bakka keerraa akkasiin hambifnee of eeggannoo cimaa godhadhu. Yaa waan baay'eellee haasa'uun barbaadu bilbilaanuu sitti haasa'ee jira. Akka gaa ati namaaf keeree yaaddu keeriin siif haa dhiyaattu rabbiin si haa gargaaru rabbi si haa eegu isiin jedha. Egaa ijoolluma keetiif jecha rabbiin si haa eegu ijoollee isaayyuu baatii meeqaaf hin agarree waggaaf deeman maal taafee miti. Egaa rabbiin walitti isaan haa deebisu bakka walumaa galatti ijoolleen tokko tokko waan hin taanellee barreessitu komantii jalatti inni kan jaalate isin hundi jaalatuu fi qabdu Sa'idoo qeequun baay'ee nama dabbara. Maaliif yoo jettan nama namaaf keerii yaadudha. Rabbi keerii haa yaaduu fi jedhaati aga dandeessan du'aa'ee godhaa fi ana kanaallee du'aa'ee naaf godhaa. Rabbiin magaalaa kana keessa nagaan si haa baasu akka nagaan jiraataa jirtu ammallee nagaa keessi haa eegu jedha du'aa'ee naaf godhaa. Isinillee rabbiin bakka jirtanitti hunda keessan warra hammeenya yaaddanis warra keerii yaaddanis rabbiin nagaa isin haa godhu yaada muraada keessan isiniif haa guutuu isiniin jedhaa. Yoon balleesses naaf kalchaa. Yaada keessan komantiin naa barreessaa. Turtii gaarii aga viidiyoo biroon walitti deebinu.